كي مقرتو عبد الله محمدين جلما ررقي بحا أنا رمايا مقالا الدلتي يرونتي هريرا كيسا الدلي راخرا رمايا ديمو جرو كام بيبرتي ويالين ميلا خيالي كانت كوميسنا قرتن كان الرساس عفورين takka halalaan dhoytee sadaffaa irratti nu gubbaa dhaabbattee miiluma tokkichaa isin agartan kana irra dhaabbattee hoggusaa dinatti deebistee afuriin na dhoyte yeroo sanbooda ijoolleen teenyalleen hedduun na bira dhumee maqaa isaanii akkana jee ibsuullee hin danda'u isaanillee nama hedduudha namni nan beeku garuu nooma lama faamii fi raareedha jaaniini ijoollee barattoota kutaa 10 isaanii maatiriik isaanii fudhatanii hiriira wajjin gaggeessaa jirru hiriiruma keessa wal agarre eegas booda isaanis na biraa dhahamanii du'anii takkallee miciyyoon dubraalleen hospitaala yeroo oppilaansiin dhufanii nu fuudhan hospitaala nu geessanii mana hospitaalaatti alguma na biraattillee isiilleen duute eegas booda ichi keessattillee namni deeggarsallee dilas namaa godhun jiru yeroo san keessattillee Oromoodha jettee maqaasiitii fi kanaan ibsachuulleen sodaattii si deeggarsallee si godhuu waan sodaattuuf jecha bakka achuma keessatti warreen akka firoota kiyyaa maatiin kiyya fa'aa waan qabaniin na bira dhaabbatanii da'aa fi ollaan keenyallee waan danda'u yeroo san keessa nu gargaaran. miilli kee hin danda'amu sirraa muraanaan jennaan maatiin tiyyafaalleen harkisaanii qaqallayyiidha injiyyoo teenyaan qalubbuun jirrutti waan dandeenyuun wallaannan malee miila isii nurraa murinaadha jaanii didanii akkasitti akka ganaa isaan asitti hin deebinee warra keenya farramsiisanii baasanii warri keenyalleen ichiin booda mana nagalchanii miilli kiyyallee akkaan naraamee na tortorii na ajaaye hanqa namnillee na dheeysu takkatti miilli kiyya akka malee na ta'e wanti inni akkana irratti qabsoo uummata Oromooti osoo mormii gaggeeffachaa jirruutu yeroo san keessatti ijoolleen teenyatan biyya alaa yeroo san keessa namni nama gargaarus hin jiru kan yoo ollaalleen dhufee si gaafatu hin dhiifne mana keenya keessaa illee nama lama obboleessi kiyya hangafa akkaan cafaqamee mataarraa ilaanga guututti qaamaan hunda cafaqanii ummaan tiyya naasuudha yeroo san keessa waan jettudha dhabdee gaggabdee nama lamatti taanaan eegas booda ijoolleen teenyata biyya alaa jiran yeroo namni naman gargaarre yeroo namni namarraa dheeysu sanitti na yaadatanii na dhagaanii akkuma odeeffannootti na dhagaanii maallaqa hanqa muraasaa takkanaaf erganii isaan sanillee hedduun isaan galatoonfadhaa haa galatoomanii eegas booda ammoo liifar karaa hospitaala Xuqur Ambassaa nu barreessanii maallayni yeroo sanii gahaa miti miilli kiyyaa asii fuudhee ichi kaa'uu danda'u kun hundi nu baname akka malee na ta'ee jira as keessaa raammonnayaa asii raammonnayaa akka agartaniin as jalaa illee nama daa'ee akka malee ta'e barumsa kiyyallee yeroo san keessatti umriin tiyyalleen umriin 14 kutaa 7 irratti kaardii fudhadheetiin galee guyyaa san hagayya 6 baatii 12 bara 2008 hiriira guddicha akka waliigala Oromiyaa kan guyyaa saftiiti ayyaani irreechaa dura hiriira guddicha tokko jira osoo nuti miidhamnee jirruuti irreechin illee akkasitti ta'e hedduun dhagaamtee dagatamee illee nafe yeroo barumsaa barachuutti hin jiru bakka yeroon hiriyaati ilaalu ijoollee waan biraatii fi miti haniin akkana ta'e ilmaan Oromootiif jecha jee abdii tiyya qalbii tiyya jajjabeessaati malee umriin tiyya amata lamarraa gama amata sadiiti ammoo umriin tiyya 17 amatan qahana hunda taa'utti hin jira garuu ijoolleen Oromoo yeroo san keessa na yaadatanii na gargaaruudhaaf wallaahi hedduun isaan galateeffadha galanni isaaniillee bilisummaa haa ta'u eegas booda Mucaan qeerroo awwadaay tokko eegalii farkara Xuqur Ambassaa hunjaan maallaqallee qadeemnuun dhabne warri keenyallee harka gagallayyii tahanii rakkina keenya yeroo san keessatti nama takkatti ibsachuu hin dandeenyu nama hin dhiisanii halkan deemanii nama guuranii kaniinan akkana jiru obboleessi kiyyatuma meeciisu kaniinan ciisu ammaasis warri hiriira bahee jaanii ganda keenya keessaa hanqa muraasaa bahee warri miidhame nu malameeni deemanii halkan nama barbaadanii nama guuranii yeroo san keessa rakkina keenyallee ibsachuu hin dandeenye alhamdulillah arra kan rabbiin asiin nu ga'e bilisummaa qaanqee bilisummaa kanallee rabbiin nu garsiise galata rabbiitiin ja'anillee narraan tana dandeettiin anas dhufee ibsachuu dandeenye waa'ee qaanqeen bilisummaatuun xiqqishoolle ifannuu baate jeeti
warri miidiyaa kanarratti illee na arge maalleen illee sanuu Ameerikaan yoo ergijaanii waan guddaadha waan dandeessaniin hundinuu na bira dhaabbatanii bakka dhiirti buusu bu'eeti yeroo san keessatti ijoollummaatiyyaan onnodhee akkamitti qabsu gabrummaa kan waa'ee Oromummaa irraa gaafsanillee waan takkan beeku waan ijaan agarruu fi waan dhageenyutu nu onnachiisee nu kaasee lubbuu teenyaan dabarree ijoolleen teenya tanuuf ganaa dhalattu haanuuf bilisoomtuu jechuudhaan gaafa san onnannee baanee garuu barumsa kiyyatti hin jiru waa'ee hedduun na dhagaame amata lamarraa gama sadii seentaa waan hedduun na dhagaame silaa amma kuta 10 baradha waan hedduu waan dhagaameef uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaa waan qabdanii na bira dhaabbatanii akkuma ilmoo teessaniitii fi akka sabaatti illee na laaltanii gamoo biraatiin illee dubartiidha bakka dhiirti buutu caalaa bu'eetiin akka dhiirtiin dhahamiin caalatti rasaasa 4 dhahame rakkinaan yeroo san keessatti irra gahee namni takka naaf hormaatu hin danda'u miilli kiyyana ajaa'ee san booda irratti na raammehe raammoo san keessaan obsuu dadhabee akkaan ta'uu dhabee yeroo sanittis deeggarsiin jiru waa hedduun nama dhagaama warra keenya taatu harki qaqallayyiidha waan ta'eef waan inantiyyaa hundirra kana caalaa Oromummaaf jeheeti Oromummaaf jee hidhadhee beheeti lubbuun tiyya dabartullee anarra miila kiyya dhiisii lubbuun tiyya yoo ilmaan Oromootiif wareegamallee waan guddaadha ammallee kanaaf jee if booda hin deebi'u yoo rabbiin jee inshaallah ganaa qabsaa'uufillee mudhiiniin hidhadha ammoo hangaruuf ijoolleen teenya tan na gargaaraa jirtan hedduu galatoomaa huliillee na gargaartan jeetiin ilaanga miila kiyyallee naaf fayyutti isin eegaa والله ركوتي تكا في لما جي كانت إبسط الله بيخو قلقلا في جنما بويا أصوم بلوفنا بريدي أصوم بوفنا فديدي هدو أكان رامي رامو دخانا خيسا فتي هنكفون كي ينانياتو تكتي ورخين يلي ركوسا نافت تبتشو دا والله ركو قطان رقيتاني تكا في لما جي إبسط جولين تندو ركو يروساني دف يروسان جلقبا إزي هرير باني ديمنه bakka ijoolleen addaan hin bittinnaa hin haadhanuun jaanii ijoolleen teenya walitti qabamnee deemu jirra eegas booda an intalti tanu dholtelleen guyyaa san intala dubartiiti nama alaabaa abaayoo qabu cinaadhaan jira takkaffaadhaan jira ana akkana jeheena agarte duraanuu an akkasitti hin beeyne isiin nu laallachu jirti nama ijoodha keessaa dhoyte yeroo saniif haalaan ilaallattee takkana dhoyte eegaanan lafa kufee niin fiigajee miilli kiyya fiigunaaf dadhabe eegas booda miiluma tokkicha kanarra dhuftee narra ajjatte tara sajinattee biste waliigala 4 na dhoyte eegas booda duutee jaanii fooxaan ofirraa qabu fuularra na dachaatee bakka sossoos hin danda'u dubbachuullee hin danda'u anuuniin jira jehellee hiyyaanni akkuma nama du'eettiin iffitee jira alaabaa tana fuudhanii narratti uffisanii ummata agarsiisan sababa alaabaa kanaatiin dhoynee jaanii ijoolleen qabattee deemu jirtuun osoon ijatiyyaan arku ijoolleen asiin dhahamtee asiin bahee ichiin ciisan hunda nama baay'eedha bakkaan qaanjee dubbadhullee hin danda'u yeroo san keessatti ijoolleen teenya todhumte yeroo hospitaala san dhahinullee hospitaalii Yotfaanaalleen guutamee sharaa nu ofanii sharaa san irratti hanqa danda'anii nu tajaajilanii eegas boodallee algaan nuuf mul'ate algaa nu geessanii eegas booda achiin boodan wallaanaa turan isaan. Ilanga ammaa fayyutti hin dandeenye ani ilanga amata takkaa if hin beeku amma ammattiniin gaggaba bakka waan takka if hin beeku niin gaggabaasi tanuma keessa dhukkubni adda addaa dhukkubni dhiiniin isa kaanirraa yaa'e yooniin ol godhadhee gidaara manaatiin laalajuu gidaarri kun akkana naan deemu ol godhachuus hin danda'u ifumaa hin beeku qaamata takkaatiif eegas boodaan eega miila kiyya foon naaf meeyiree foon irraan gara coraa naaf meeyiru deemuun if beeka malee ani eegas booda du'aa fi jiruu keessaan jira waan takka if hin beeku yeroo san keessatti biitti teenyallee girgiriidha nama akkana xiyyitiin nudhee jechuun hin jirtu yookiin makiinaa yookiin ni kufnee malee naman dhiisani eegas booda gaaneegaan bayyanadhe booda maallaqaas geehaa hin qabnu warri keenyallee waan harka qaqallayyii ta'aniifu nama hospitaala Tuqur Ambassaan nu barreesse duraaniif yeroo baay'ee eegaan Adaamaa dhufee baatii 5-6 ni ga'a jalqaba gizeen dhufeerraa gizeen ilaalan miila kiyya doktorootiin hundinuu walirra gaaniiti guyyaa isiniinaan ilaalaa turani
yeroon ilaalan hundi isaanii miciyyoon tun miilli akka miidhameenii tahaayii jaanii kaan hin ta'uu jaa tokko bichaa keessaanii tahaa jaanii eegas booda eega algaa na ciibsan booda meeshaa siin daleynuutu tokko nu duraa irra teenaan jaanii baalla manaaf qaban baajii takkaa fi wayitti karaa biyyaa deemtee deebuu dandeessaa naan jaan yeroon an deemee adaa'uma gad deebee qeeroon ijoollee adaamaa mana tokko naa kireessee nicha keessa jira amma baajii sadiifin deeme isaanillee naa galatoomani eegas booda gisee nichi deebi'u ammaasis faranjoonni haa dhufanii naan jaan yeroo nuti dhaynu ammaasis bakka faranjoonni guutuu walirra gaheeti akkuma walgahii jiranitti miila kiyya kana ilaalanii as ilaalanii ichi ilaalanii miilli isii kun akkaan nama dhiba lafee asirraa baasanii as gahanii tara meeqa ganaa fayyuudha waggaa 2 fi 3 faajaanii haasawanii eegas boodaan tiyyaa barumsa kiyyallee amata meeqallee dhabee ganaan qaamata 3tiif taahee waa hin eeggadhu ammaatis san boodallee eega akkas goone booda fayyuu dhabuun malaa jaaniin nu shakkisiisan bakka eegas booda Dr. Lul liifar gara biyya alaatti nuuf barreessan.